Kuni polisa nu wamani, polisa biya kana hunda wali kabani nu wamani. Yeah. Polisi biyya kana nutti waamanii akka nukaan godhuu barbaadanii jiranii nukaan ganamarra akkana jirra. Kanaaf Oromoon naannoo kana jirtu dhaqqaba baay'innis murteessaadha. Waan seerarra hin jirre nu gaafatanii seerarra waan jiru nu barsiisaa jennaan nu barsiifne seerri sunis hin kaane. Akkuma argaa jirtan amma humnaan fuudhanii deemanii jiranii ijoollee. Kuni bilisoomna biyya namaattis Oromoon akkuma boo'eetti biyya keessattis Oromoo bakka jirtuu ka'i gabrummaa jala jirtu keessa ba'i yeroo dhumaatiif dhumiiti mirga kee falmadhu bakka jirtu asittillee bakka hundattuu dalaga maallaqni ijoollee qabaa jiranii ijoollee tokko qabaa jiranii officer sorry this is media. Masih Ethiopia dura. Wanni tahee guyyaa jaaf embaasiin guyyaa shanaffaa jechuun guyyaa shanaffaadhaaf cufaadha. Kanaaf naftanyaan biyya kana jiru mootummaan Abiyyi mootummaa biyya kanaatti waan hin jirre himuudhaan akka waan nu jeeqxuu biyyaa taane akka waan nu qeerroo wanni jedhamu kun akka waan jeeqxutti himuudhaan seera nutti waame seera garuu itti himne isaanillee hamma tokko nu hubanne hamni tokko nu hubatanii wal dhiibaa jirra jechuudha. Isin kaanu jechaa jirra isaaniin kaatanii isin jechaa jiranii akkasii wal qabnee jirra. Kan isin argitan kun hundi poolisaa Oromoo bakka jirtu ka'iiti mirga kee yeroo dhumaatiif falmadhu. Bakka jirtu biyya keessa dhumi. Arga waan nama godhaa jiran. This is UK. 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 This is going to our people. Like Ethiopian. Yeah. Like this is what UK officers doing to our people. Yeah. What? All this is on you. All this is on internet. Yeah. What? You're doing this. You're gonna get charged. You got that. You got it. Akkuma argitan poolisoonni na duuba jiran kun illeen
gartanii akkuma argitanii poolisni bakkuma hundattuu yeroo dhaafaa gartee seera kee hubachiistutti mootummaa diktaatara keessattuu biitu mootummaa diktaatara gargaaruudhaan Itoophiyaa gargaaruudhaan hin beekamti. Kanaaf nulleen asii ka'utti hin jirru akka argitanitti ijoollee akka godhaa jiran laala. Look. Step back. Don't touch me. This is my right. Don't touch me, police. Please, guys, on there. On there, section 14 in place, all right? You've got to be on the pavement, all right? Off you go. On the pavement, please, chaps. No justice, no peace. On the pavement. On the pavement. Shame on UK. I swear to God. Shame on UK government. Shame. Cameron, help us! Shame on UK government. I swear to God. This like Ethiopians. In Ethiopia, we need justice. We need equality. Ethiopian government, the killing children. Ethiopian government is the raping woman. UK government, stop supporting the killer. In Ethiopia, we need peace, we need justice, we need equality. UK government, stop supporting, stop funding the dictator, the killer. In Ethiopia, we need democracy. We need equality. Look, this is UK or anything of Lana, will be UK. Asit timale Oromoon is asit namale nden nusi asit namale nden Oromoon naannoo kana jirtan ba kodda mana ba edarra isin jechaa jirra akkanutti qophaa'a jiran isinitti illee jiru. Their family, all of them, they already suffering. So In Ethiopia, it's a butcher. Equality. We need democracy. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. No. Okay. When we came here, we asked them, this embassy is our embassy. It's our embassy. We came to ask them our question and Justice. answered. To get answered. Why they've been here? They've been working for government in it. So we came to ask if they don't respond us our question, how we gonna go without any?
Okay. If you are not blocking them, and they will show what they need. No one. Shame on you. How are we going to solve that problem now? Shame on you. UK government, they've been protesting for the last 6 weeks. They're down the street, around the UK, around the London, protesting everywhere, peacefully. But you never respond to our struggle. Why? How is dealing with serious issues? Our people are dying back home. Our people are struggling back home. Our people are struggling back home. And you not responding to our struggle. It's like you supporting them, but you don't want to support us. It doesn't work like that. We have to take the next step. This struggle will continue. You have to respond to our struggle. You must respond to our struggle. Oh, he's going down this place. We're having a problem with the Ethiopian government. Now we're having a problem with the UK government. Because you have to stop supporting this government. How can you allow this embassy to work? How can you allow this embassy to work? We demand justice. 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 Kuni policy da? Democracy. Just policy biya kana? Yeah. UK government! UK government. UK government! UK government. Stop! Stop. Stop! Stop. Supporting! Supporting. The killer! The killer. In Ethiopia! Supporting! The dictator! In Ethiopia! We need equality! We need justice. We need Freedom! UK government! UK government. UK government. Stop! Stop. Stop! Supporting the dictator! In Ethiopia! Ethiopian government! Is a killer! Ethiopian government! Is a raping woman! Ethiopian government! Is a killing children! We need justice! We need equality! We need freedom! We need democracy! Justice for Hajalu! Justice for Hajalu. Justice for Hajalu! Justice for Hajalu. Free! Jawar Muhammad! Free. Bakkala Garba! Free. Hamza Borana! Free. Shamsuddin Taha! Shamsuddin Taha. We demand justice! We demand peace. We demand equality! We demand equality. UK government! Shame on you. UK government. Stop. Funding. Stop. Supporting the killer. In Ethiopia! Ethiopian Prime Minister! Ethiopian Prime Minister Is the killer! Ethiopian government is is a butcher! Ethiopian Prime Minister is a dictator! Abiy Ahmed is a dictator! Abiy Ahmed is a butcher! UK government! Stop! Support
supporting, funding the killer in Ethiopia. We demand justice. We demand justice. We demand peace. Yeah, what minutes there was Yo ardan ofaniyu edanatti deebinanu Edanumatti deebina. amma yoo nu galchan edanatti deebina Asiyyuun baan. dhagaa oromoon biyya tana jirtan nu dhagaa yeroo takko dhagaa oromoon biyya tana jirtan yoo namni as jiru kun hundi arda guuranii deemanii nu hidhan isin koottaa bor cufaas Warri hafee cufu. warri haftan mana jirtan bor koottaati cufaa yoo yaa UK government. UK government. UK government. UK government. Stop. 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 Supporting the killer. UK government. UK government. Stop. Stop. Supporting. Stop. Funding. The killer. We need equality. We need justice. We need freedom. UK government. UK government. Stop. Funding. Supporting the killer in Ethiopia. We demand justice. Equality. jirtu qeerroo didhaa hin sodaata asii miigallee duunanu embaasiin kun hin banamu yoo arra nu galchanis yoo arra nu hidhanis bor deebinee dhufna hojii mana UKdhaa kennina UK government shame on you mootummaan kun Aga dhugaa keenya kana Ismail. He's a YouTuber. Ani omeni aku. Buni omeni. He's a YouTuber. Onoki. Omeni onok. That means he's not allowed to, if he doesn't have a card, he's not allowed to make any video around it. So then he's not doing anything, he's not showing why he just keeps Kala Oromoon biyya alaalle yoo warri biyya keessa kabajan arganne Oromoon biyya alaa jirus akkana salphataa jira. Argaa jirra. Ijoollee seen asitti hiriira baate hunda isaanii dirqiidhaan asii oofuudhaan harka duuba hidhanii nama asii oofaa jira. Salphinni biyya keessa yoo nuti jabaanne warri har'a teettanii asirraa sooshaal miidiyaa irraa nu laaluu jirtan jechuudha. Warri mana teettee waa tokko keessatti hirmaannaa takka hin qaban. Warri mana teettee rafaa jiru. Oromoon bakka jiru tattaaffii miti jiru. Dhimmaan inni bakka kana bu'aa jiru argaa jiru. Ijoollee asitti tumanii biyya ambaa keessatti biyya faranjii keessatti salphinni nuti biyya keessatti sabbataa jiru asitti illee nu dhaqqabee jechuudha. Warri amma biyya faranjii keessa teettanii salphistanii rafaa jirtan. Hadaraa dhiigni ilmaan Oromoo dhiigni obboleeyyan keenya biyyatti dhiigni dhangala'aa jiru. Lafeen isaanii isin haa waraantu. Gabbayaatiin falmadha. Gabbayaatiin waan dandeettan godha. Waan dandeettanii wal bira dhaabbadha. Asitti har'a biyya faranjii keessa jirra. Osoo biyya faranjii keessa ijoollee akkanatti harka duubatti hidhanii asii baanii keessa darbanii gara barbaadan deemaanii jira. Please gabbayaatiin falmadha. Continue your protest on this side of the road, folks, okay? The protest is being facilitated on this side, okay? Betul. Dah, kalau meni itu lagi ni. Hello, sir. Basically, this is, look, what's going on over there? This is our mini, right? Show them. I never see some police officer pushing someone like this. For real, man. This is UK. Come on, bro. This is UK. Come on, UK.
bay. Harga bay. Shukri, bay. Ikram ati kootu mee yoo si qaban laalla jechuun shamarran achi bira waan deemne siintu qanii miti shamarran wal fuudhaa achi bira dhagaa shamarran yaa miti ma ina shamarran walitti fuudhiti okay Sidna yonkan sidna nanjanar kisan sadidani Guys, move over this way, please. Thank you. Move over this way, please. Okay. It's just going to cause issues again. This one is our media. I get it. Yeah. Listen, go back behind the line now. Okay. Please don't come here because it causes issues. And I realise you're here for a peaceful protest. So please go back behind the line where you're supposed to be for a peaceful protest. Okay, please go back behind the line. Thank you, sir. Thank you. Easy this. Omanga tani. We want help. What more than money? You let them to enter. You let them to enter. Why? Yes, the police. Okay, we can be here, but we're not gonna let them in. There is no service. There is no service. There is no service. We need justice. We need justice. We need freedom. We need freedom.